Amen. Amen. Polisi tokko randa walee dhufate maal taatee fayyitee naan qabdu dhaliinne abbaan kun fakkaateetu gaabii adii uffate ani gaarraa dhufe naan jedhaa harka ol qabee waaqatti ani gaarraa ergamee dhufee zayitii wayinatti facaasee kana booda dhukkubsattu kana booda fatanaa baate taate naan jedhee achi anatu si kadhachiise suura indoom suura koo geessinaa kadhachiise ture inni garuu kiristaana miti suura geessinaa kadhachiise suuricha nan geessadhee ganama raanfadhee dhufe raanfadhee dhufe sanan manatti yaadee raanfadhee dhufe garuu waaqayyo keessa kootti argee akkasitti nan fayyi jedhe kamisa immoo qaamumaan bira deeme inni jette sun dhugumaan irra deebi'ee gaafate achumaan nan fayyi bakka abjuudhaan akkasitti zayitii natti facaase kana garuu nama tokkotti dubbate ani gaaraan ergamee dhufe naan jedhe harka isaa waaqatti ol qabee dhiqsee lama sadi abbaa keenya fakkaatee naan jedhe gaabii uffatee dhufe na baay'ee sabni waaqayyo naa galateeffadha. Mee galateeffadha. Wantoonni sagalee ergineefi si warqaa uffatan mee dabala galateeffadhaadha hin fayyee amma immoo galateeffatti sumatti dubbate santu gooftaan waan keenya fudhatu godhu. Ameen. Dhukkubni isaa taayifoodii fi hir'ina dhiigatii manaan jiran jedhe. Inni keessa hir'ateera taayifoodiinis sirriiseera sirraa badheera naan jedhanii mana yaala oolotatti deddeebi'aa jidduma mana deddeebitu cheekii godhee jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'uu jira. Amma achi bahee achuma jira. Amma achi simbaa gooftaa isaa waaqessaa waldaa keessatti argite. Inni kana jalqabe waaqayyo ulfaatu. Mee galateeffadhaa gooftaa kana. Harmatee waaqayyo hojjete. Dhugaawaatiin kooni lammaffaan. Ambiraas. Ji'a namayyuu ta'a. Galgala tokko baay'ee naannoo dhukkubee mucaan daanasi dhukkubaa. Ishee yeroo dursee anan mana naannoo lafa naammaraa yeroo lafa naammaru shooqiidhaan qaba. Achi halkan tokko guyyaa isaa roobiidhaan dhukkubee daanis gara gara bultee anis gara gara bulee amma hoosisuu dadhabeen akkasumatti iyyaa bultee garuma garaan qabatanii bulan ganama sana daanas baatanii abbaan manaa koo yeroo baay'eetti waaqayyoo sittiin kadhannaa fitu jaalatu. Inni immoo dhufee waldaa inseen jedhee karra dhaabatee daama baatee dhufee natti kennee deebi'ee innatti waldaa inni na dhoowwee ture jechuudha. Achi hin kadhatamee fi isheen isin fayyitee yeroo gallu ragaadha keenya baqqaluu nas jirti ishiin baatee galee daa'imti jechuudha. Isheen fayyitee ani waldaan dhufnee dhugaas hin baane jaalatateera jechuudha. Dhukkubbii mataatiin gaafa sanaa booboo achi dhugaas hin baane waldaattis hin deebine dhukkubbii mataa sanatti deebi'ee torbanarraa asitti obboleessi keenya darajjee naaf kadhatanii inni waggaa waggaadhaan dhiiga kee irratti haareffamu jetteeni ogaa naaf kadhatan isaati dura yeroo faarfannu baay'ee bahuu bahachaa ture jalqabaan ture dhukkubbii mataa jechuudha. Na'uu kaasee torban lama irra buteera galgala na'uu kaasee danda'e hin ciisu. Achi yeroo isa dhumaa faarfannu garuu yeroo naa kadhatteen booda nama bukkee taa'u daa'imatti kennee utaalee faarfachuuf nama dhabe jechuudha. Dhugaa waaqayyootiif jechuudha. Akkasuma isaati sanatti fayyee innaa bakka dhukkuba mataa sanatti na fayyee sababa dhugaa roobni deemu ji'a lama ture torban natti deebi'e jechuudha. Kanaafis amma waan si gargaaree dhufte. Fayyada. Si hidhate waan bakka galateeffadhaa fi amma tokko jedha bakka qaamni fuutee beekta. Akkasitti gana tokko qaamni. Ameen. Inni fideesitti kennaman. Ameen. Dargagge. Ameen. Bakka dibata haaraa sirra kaa'ee dibata ijaaba'u. Ameen. Dibata haaraa. Ameen. Bakka kana booda dibata kanaan boojita. Ameen. Si ta'e. Waaqayyo galannaa ta'u. Ameen. Dhugaatiin xiqqoo buleera. Waan akka deemana sodoon dhufsi kadheerratti tola. Eshi. Naaf dhiyeessitanii bakka kanaa. Eshi. Kottu sirreessi gati maayikii qabu. Mee waaqayyo dura maal si godhe? Odumaan fayyaa koo jiruun waaqatti gungumee
irruma fuulaanii waaqatti gungumaa jira siigaaf kaanitti mataan naqate ijaa waaqatti gungume sanaaf mee sabni waaqayyo dhiifama siifaa godhu naafaa jedhamee dura loon gaaf kaanitti yookaan gungumuu mataadhaan naqate amma waaqa kadhachuudhuma dhiisee tabsaa fidee mana yaalaa dhaqnaan qoricha naa kennanii umaanaa gochuu didee siya sadii muduu odoon irriba jedhee riban argina caqqanee guyyaan dhukkubaa mataadha bakka danda'ee dubbadhu danda'ee rafuu nan cannaqame achi gaaf kamitti yaa waaqayyo guyyaa kanarra dhaalkan boqodhaa jettee nuumte yaa waaqayyo ani du'aaf lufana geesse mataan konaanee dhaqee nama badisaa ta'e nan jedhee oromiyaa buna cinqatii dhalanii kiniini cinqatii natti kennan ani nyaadhu waan du'e nan du'aa ofii dhaqee ta'e jedhee ofii dhaqee immoo ta'uu baate yaa waaqayyo waan kana narraa kaase ani shaamaa galataa qabsiifadhee saba kee fuulduratti daadhee deemee si galateeffadheen jedhee aarsa dinaa galateeffadha waaqa. Mee waaqayyoon galateeffannuufi ammas sabaraa galateeffadhaa waaqayyoodhaan ammas sabaraa galateeffadhaafi. Ameen. Amma dhukkubichi jiru. Galgala dhufe asin da'ee asin dandee ciisu gaafa shakkoo dara dhufeeyyuu achi namni cinaacha tokko dandeessanii cinne kaa dhaabbattanii achi ka'ee dhaabbadhee seenaa kadhattanii amma irratti gahuutti muddamee dhugaa waaqa galgalumaa dhaqee ciise sa'aatii shaneedhaan hobbeetti yana galama moo maal galata guddaa Yesuusin amma ni ciisu dandeenye kanatti. Isu dadhabe. Eshi. Erga torban irraati asinajjisaa kan barbaadetan jisana galgala rafuusi. Akkam barbaade. Ameen. Harka keessa maqaa sanas mana baasee dubbadha. Halkan sitti ergamee dhaabii qasirratti sirraa dha'eera. Maqaa Yesuus erga cinaachisaa si waraaname cinaachi kee kanaan booda nagaa haaraa fudhatu. Eegasi nagaa. Nagaa kun jira ergasi. Itoophiyaa irratti ergasi fayyaa kun jira. Haleluuyaa. Ciisuudhaaf hanga gabee jettee as ba'ee yoo gabee ciisa inna isaati bee. Ameen. Namni kun dhallaan rakkisaadha. Irriiba hojii si ga'u uumamu irriibni qulqulluu siif haa dhufu. Amma gaa kenni baa qabsiifattu ishii qabsiifatu kanaan booda dukkanni mana keetii abdii kutannaan mana keetii kisaaraan mana keetii bareeda. Arti jiru maal jaa. Nusi kan qabsiisa. Galateeffannaa fi waaqa ishee gargaara. Harka kee ol kaasi. Maqaa Yesuusin bara ormi dukkana keessa deemu ati immoo shaamaa galataa baattee bittee. Maqaa gooftaa Yesuusin akkuma namni kun shaamaa galataa bitte kan keessoo beekanaa sitti wanti haaraa sii ta'e wanti haaraa rakkatee galee maqaa Yesuusin galataa badhaafatti. Galateeffannaa fi waaqayyo waan haaraa godheefi. Waaqayyo hojii kee nagada kee gaa'ela kee kanaan booddee in eebbisa. Dhaqqisii ta'e. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ani baay'ee natti ture. Eshi. Cinaacha koo kanaan ciiftu. Eshi. Ati mana yaalaa ugaan dhaqee mana yaalaa na hin dhaqin jiru. Eshi. Ugaan dhaqee rukunni koo takkitti ni mul'atu. Ati eega mana yaalaa ta'uu didee dhidhiibduu haadhattu jedhan. Cinaacha koo kanaan sin ciisu cinaacha lachuudhaan. Afuurri koos immoo na waraana lapheen nuccise garan itti ciisu qabu. Dhidhiibduus annaan wantu jiru tasa hodhi kee micciirame malee naan jedhan. Achi guyyaa cimaata ta'e akka malee natti jabeesse asitti na fidanii asitti naa kadhatame gaafsaniiti cinaacha gosa kanaanis na ciisaanii na waraanus na dhiisee fayyaa kootii waaqayyoon naa galateeffadha. Alkuraasawwan biyya lafaatti mul'atu seeqana goota jedhii gooftaan shimmoo hin oolchi. Ameen jedhama. Mee nama si jedhaatti garagaliitii gooftaan keessi oolcha jedhama. Wanti si hiikeetu. Ameen. Qarshiin kee alatti dhumu
gochaa ture sun waraana. Guyyaa kana booda jireenyaan hafuura hin eebbifamu. Maqaa Yesuus sii ta'eera. Nagaan kee kana booda hin nyaatanii. Warri sirratti hojjetan budoon xonqaawwan ishee danda'in milkaadha. Ameen. Galateeffadhaaf.